Akka mul'atan dhaggeeffattoota keenyaa sagxee keessatti namni namoonni akka walirraa hiiqan gorse reebamee ajjeefamu. Sababa koronaa vaayirasiin gidiraa hojjettoota guyyaa Itoophiyaa mudachaa jiru. Dhugumatti torbee kana matumaanii torbee darbeessan hanga waan nyaannu dhabuutti gaajirra bitta baay'ee rakkisaadha haalli isaa baay'ee ulfaata. Hojjetaa fayyaa Ameerikaa gara Oromiyaatti deebi'ee waa'ee koronaa vaayirasii irratti uummata gargaaraa jiru. Amma dandeettii keenya gumaachuudhaaf karaa dhiquu irratti nama kakaasuu irratti barsiisee barumsa adda addaa namaaf kennuu irratti hojjechaa jirra. Akkasumas ooltee addunyaa irratti odeessaalee gaggabaaboo qabannee jirra hanga xumuraatti waliin tura. Godina Silxee magaalaa Waraabee keessatti weerara koronaa vaayirasiif jecha namoonni akka walirraa hiiqaniif gorse reebamee ajjeefameera. Yakki kun kan raawwatame wiixata darbe ta'uu kan dubbatan itti gaafatamaan sabquunnamtii godina Silxee obbo Muddiin Muniir namoonni yakka kana raawwataniiru jedhamuun shakkaman to'annoo seeraa jala jiru jedhaniiru. ልጁ በእንተነው በሌላ ስራ ላይ የተሰማራ ሰው ነው ኖርማሊ በዚህ ጉዳይ ላይ አዌርነስ ክሬት የሚያደርግ ሳይሆን የጤና ባለሙያ ምናምን አይደለም ልጁ ማለት namni ajjeefame ogeessa fayyaa osoo hin taane nama mana shaayiitti qacaramee hojjetudha. Wiixata darbe naannoo sa'aatii 8tti ture taateen kun karaawwate. Namni ajjeefame kun dargaggoota heddummaatanii mana shaayee inni keessaa hojjetu jala taa'an argee sirrii akka hin taane wayita itti himu dubbiin eegale. Koronaa vaayirasii ofirraa ittisuuf walirraa fagaachuun akka barbaachisu wayita namni kun dargaggoota kunneenitti himu dargaggoonni mufatanii lola eegalan. Namicha booksiidhaan rukutanii ajjeesan. Nama kana hospitaala Waraabee geessuuf yaallus lubbuun isaa battalumatti baate. Namoota yakka kana raawwatan adda baasuuf guyyaa sanarraa eegallee humna nageenyaa waliin ta'uun qorannoo gaggeessaa jirra. Yakka raawwatame booda namoonni shakkaman 20 ta'an to'annoo seeraa jala oolanii turan. Kanneen keessaa yakkicha raawwataniiru jedhamanii adda durummaan kan shakkaman namoonni 4 hafanii dhimmichi karaa seeraa hordofamaa jira. Reeffi nama du'ees hospitaala speeshalaayizidii Waraabeetti qoratamee maatiidhaaf kennameera. Ajajaan poolisii godina Silxee Inspektar Kaamil Hamid koronaa vaayirasii ittisuuf ajaja gubbaa dhufu hojiirra oolchuu qofa osoo hin taane tumsi hawaasaas murteessaadha jedhaniiru. Namoota badii balleessan hedduminaan to'annoo seeraa jala oolchuurra barsiisnee deebisuutu furmaatadha jedhu. Ta'us namoonni yakka kana raawwatanii amma to'atamanii jiranis ragaan erga irratti qindaa'ee booda seeraan ni adabamu jechuun BBCtti himaniiru. እነዚህን ልጆች ያው ብዙም ምርመራውን በማጣራት ሂደት ላይ ሊያስቸግር የሚችል ነገር የለም። kanneen yakka kana keessatti hirmaatan namoonni 4 dhimmi isaanii qoratamaa jira. Namoonni biroonis akkas akka hin goone of eeggannoo gochuu qabu. Dhibee kana qolachuuf waltumsuu qabna. Labsiin yeroo muddamaa labsame hojii nuti durumaanuu hojjechaa jirru kan nuuf cimsuudha. Qajeelfamoota labsiin kun fide hojiitti hiikuun waan nu rakkisu miti. Dhimmi ijoon garuu hubannoo hawaasaati. Hawaasi bakka deemu hundatti of eeggannoo gochuu qaba. Geejiba keessatti walitti heddummaachuu of qusachuu qaba. Qaamolee nageenya eegsisan waliinis waltumsee hojjechuu qaba. Namni yoo balleesse ammoo adabamuun hin oolu. Nuti hojiin keenya kana. Sababa weerara koronaa vaayirasiin biyyoota hedduu keessatti sochii fi hojiin idilee waan dhaabbateef dinagdeen addunyaa miidhamaa jiraachuu geessota dinagdee ni himu. Itoophiyaa keessattis keessumaa namootni hojii guyyaan jiraatan sababa koronaa vaayirasiin gidiraan nu mudachaa jira jedhu. Buzoor Qolaanaa gabaasa qaba. Dhibeen koronaa vaayirasii erga mul'atee hojiileen ijaarsaa baay'inaan magaalota keessatti hojjetamaa turan qabbanaaniiru. Lammiilee hedduun hojii humnaatiin kaffaltii guyyaa guyyaadhaan argataniif jiraachisaa turanis sababa hojiin kun laafeef carraan hojii dhaabbatee sodaa dhibee kanaatiif manatti deebi'aniiru. Jiraataa magaalaa Adaamaa kan ta'an obbo Firii Gadaa namoota hojii humnaa guyyaa guyyaadhaan hojjetaniin galii argatanii maatii isaanii jiraachisaa turani. Erga dhibeen koronaa vaayirasii kun dhufee hojiin dhaabbatee manatti waan deebineef ofiif maatii kiyya jiraachisuuf rakkoo keessa seeneera jedhu. Duraan ka hojjettu ka guyyaa tokko hojiin hin bareechaa lafa kaa'atteedha. Amma dhugumatti torbee kana matumaanii torbee darbeessan hanga waan nyaannu dhabuutti gaajirra bitta baay'ee rakkisaadha haalli isaa baay'ee ulfaata. Amma dhibee caalaan nu sodaachisaa jiru beela. Beelli kun nu sodaachisaa jiraadha. Qusannaan yeroon hojii hojjechaa ture qusadhee torbeewwan 3 hojii malee mana taa'e kanatti fixadheera kan jedhu Firiin dhibee caalatti waan ittiin maatii jiraachisu yaaddoo keessa na galcheera jedhu. Fakkeenyaaf nama maatii irraa hin qabaa mucaa tokko nan qaba. Isaan kana jiraachisaan ture hanga ammaatti mucaa amma yoo xinnaate daa'ima jiraatan qaba. Isaan kana jiraachisa hojjetee maatii koo. Gara obboleettiin koo tokko na bira hirkannee yoo xinnaate ana hojii nama afurtu mana tokko jiraatu jechaadha hojii hiyyaati. Hojii nan jiraatu. Inni kun gaafa dhaabbatu galii sayyaawwan jiru amma waan ta'u laali kan tilmaamuun nama dhibu kanaaf kan
Innis ta'ee hiriyoonni isaa biroon haalli amma jiru kun itti fufnaan beelaan miidhamuun keenya yaaddoo guddaa nutti uumeeras jedha. Hojii humnaa guyyaa guyyaatti hojjetuun of jiraachisaan ture kan jedhu dargaggoo Dirribaa Gadaas hojiin guyyaa kun duriyyuu gaafa hunda argamee hin hojjennu amma immoo ittuu rakkootti seenneerraa jedha. Nuti kan hojjennu hojii guyyaa qofa malee hojii biraa hin qabnu. Kuni amma haala kanaan itti kan fufu yoo ta'e jireenya keenya irratti baay'ee dhiibbaa qaba jechuudha. Gamasii manni kiraan ni jira, garanaa wanti nyaatan ilaa wanti ittiin jiraachi duraan hojjennee jiraannu kan firaadhaa inni dhaabbatee jira jechuudha. Wanti amma ittiin of jiraachisnu karaa irratti baanee karaa irratti hafuu keenya maalirree homaa hoon qabaatiin akkamitti jiraachuu dandeenya. Duraan magaalaa Adaamaa keessatti hojjettoonni hojii guyyaa hojjetan bakka ganama dhaabbatanii nama hojii hojjisiisuu barbaaduun wal quunnaman qabu. Amma lafa kanatti nama hojii barbaadaaf bahee dhaabbatu malee kanneen hojjetaa barbaadanii dhufanii fudhatan erga hafanii bubbuluu simaa dargaggoon kun. Ta'us mana teenyee beela'uurra bakka itti hojii eegnuu kana guyyaa guyyaadhaan geenyee dhaabbachuu hin dhiisnee jedha Dirribaan. Namni kun fidanii to'atitti ganama ispoortii tokko waan akka daabboo tokko kana hiraa jiranii. Warri manaa maatii qabu warri achi jiru achitti qammasaa warri manaa immoo maatii qabu laale rakkoo keessa jira jechuudha. Kun immoo agahoo miti firee furmaatan argatin. Manatti dachaanee wanta nyaannu waan hin qabneef karaa irratti hafuu keenyaa kan jedhan namoonni kunneen warra hojii humnaatiin bullu kana mootummaan nu gargaaruu qaba jechuun yaaddoo fuula isaanii dura dhaabbatee jiru BBC'tti himaniiru. Dhaggeeffattoota keenya ammoo oolte addunyaan isinitti himaa Itoophiyaatti lakkoobsi namoota COVID-19 irratti argame kan har'aa 3 dabalatee 85 geera. Namoonni 3 haaraan kun dhiirota Finfinnee jiraatan yoo ta'an sa'aatii 24 darban keessatti namoonni 431 qoratamuu isaanii Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa beekseera. Akka ragaan Johns Hopkins University agarsiisutti lakkoobsi namoota koronaa vaayirasiin qabamanii miliyoona 2 darbee kan du'an ammoo 100,000 fi 18,000 ol ta'eera. Namoota vaayirasii kanaan qabaman keessaa ammoo 600,000 kan ta'an US keessa jiraatu. Gabaasa Ministeerri Fayyaa Keeniyaa har'a baasee lakkoobsi namoota waliigalaa hanga ammaatti koronaa vaayirasiin irratti argame 225 yoo qaqqabu kan dhibee kanarraa damdamatan ammoo 53 geera. Lammiileen biyyattii 10 ammoo lubbuu isaanii dhabaniiru. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp deeggarsa maallaqaa dhaabbata fayyaa addunyaaf taasiftu ni dhaabdii jedhan weerara vaayirasichaa sirnaan to'achuu dhabuu fi tatamsa'ina vaayirasichaa awwaaluu keessatti WHO'n qooda akka qabu xiinxalli taasifamus himaniiru. Murtee kana garuu hooggantoonnii fi namoonni beekamoon adda addaa mormaniiru. Iraan meeshaa maagneetawaa koronaa vaayirasii fageenya meetira 100 irraa adda baasu argatteetti. Meeshaan daqiiqaa 5 keessatti hanga fageenya meetira 100 irraa nama vaayirasii kanaan qabame jiru adda baasuu danda'a jedhame kun parsantii 80 milkaa'aadha jedhameera. Dhaabbati mootummoota gamtoomanii Sudaanii fi Misir keessatti namoonni miliyoona 41 ta'an wantoota harka dhiqachuuf isaan barbaachisu waan hin qabneef carraan koronaa vaayirasiin qabamuu isaanii guddaadha jechuun akeekkachiiseera. Gabaasa keenyatti aanuun jiraata Ameerikaa fi hojjetaa fayyaa kan ta'e obbo Dassuu Tafarraa dubbiin koronaa vaayirasii yeroo yaaddeessaa ta'e kanatti ga'ee koombaa jechuun gara Itoophiyaatti deebi'eera. Hundeessaa dhaaba Educational Medical Foundation for Africa kan ta'e obbo Dassuun magaalota Oromiyaa keessa deemuun hojii hubannoo uumuu fi qulqullinaa hojjechaa jira. Habtaamuu Xibabuutu dubbise. Nun ogummaa qabnuunis ta'ee humna qabnuunis qabeenya qabnuunis yeroo kanatti lubbuu namaa baraaruudhaaf amma dandeettii keenya gumaachuudhaaf karaa dhiquu irratti nama kakaasuu irratti darsee barumsa adda addaa namaaf kennuu irratti hojjechaa jirra. Mee keemikaala biifaa jirtu natti fakkaata. Tarii keemikaalli kun maal inni faayidaan isaa waan jedhu san natti himamee keemikaala akkamiitu magaalota meeqa irratti biiftaniirtu hanga ammaatti? Keemikaalli biifaa jirru FDA Drug and Food Administration and the CDC approved ta'ee kan miidhaa maalirraan iyyuu ga'uu kan hin dandeenye at least baakteeriyaa fi vaayirasii irratti uumaa dhiibbaa dhumaan jedhanii kan gochaa jirru. Kana qofa immoo hin taane maask warra akka gilabsii kana warroota akka bakkasii warra pilaastik gaawwan warra jedhaman kana gara 380 ol isaa jennee eegaa jirra. Kan magaalota nuyi amma yoonaatti irratti hojjenne Amboo, Gudarii, Sulultaa fi Jeenis Kaleessa ture. Gara fuulduraatti immoo magaalota gurguddaa Oromiyaa keessa jiran xiyyeeffannaan keenya lammataa gara kanadha. Dhibee kana wajjin wal qabatee keessattuu biyyattiin dandeettiin
eegumsa fayyaa ishee yookaan immoo dandeettiin dhaabaa ishee baay'ee gadi aanaa akka ta'e irra deddeebiidhaan himama. Tarii isinillee garana dhuftanii hojii kana hojjechuudhaaf maal taajjabdan akka waliigalaatti? Biyya kanatti akkuma biyyaattuu homaa hin qabnu. Qabeenya ittiin kan ittiin lollus hin qabnu. Kanaatiif inni guddaan ani taajjabee utuu kana qabeenya keenya beekumsa keenya beeknu warri guddatanuu dhukkuba kana kan dadhaban warra hankeenyaa garuu tuffii isaan yookaan utuu beekanii wanti kun miidhaa ta'uu kan baruu danda'u namni keenya gaafa reensi mana tokko kutan ba'e. Mark my word jedhamu reessatti ma ji'a lamman kanaa booda akka amma tuffatee itti deemutti uummanni keenya tuffatee laala taanaan reenfa mana tokkooti namni awwaalu dhabame iddootti gubamutu dhabama. Ayata kana Ameerikaa irraa laaluu dandeenya. Dhukkubni kun namni dhukkubsatee wal gaafachuu iddootti hin dandeenye. Namni yoo du'e dhaqee wal awwaaluu kan hin dandeenye waan ta'eef itti gaafatamummaa fudhatanii dargaggoonni qeerroon qarreen mana barumsaatti galan baadiyyaa deemanii sooshaal diistaansii namni buna waliin dhuguu akka hin qabne gabaa yoo danda'ame midhaan hin qabne qotee bulaan gootaraa 5 qabu nama tokko hin qabne dhimma danda'e gumaachuudhaan lubbuu wal baraaruu irratti utuu kun mootummaarraa wanta eegdu miti. Kun dhaaba siyaasaa tokkorraa nama eegdu miti. Kun akka uummataatti wal baraaruu irratti wal oolchuu irratti xiyyeeffachuu barbaada waan ta'eef uummata barsiisuu irratti hojjennu. United States magaalaa Los Angeles United States magaalaa Los Angelestti qoonsilaa jeneraalaa ta'uun waggaa tokko darbeef kan tajaajilaa turan Dr. Biraana Masqal Abbabaasanyi aangoorraa kaafamaniiru. Waa'ee aangoorraa kaafamuu isaanii fi fuuldurattis garam akka geeffaman irratti wanti beekamu akka hin jirre maddeen dhimma kanatti dhiyeenyaan hordofan BBC'tti himaniiru. Hamzaa Hussein dabalee isinitti hima. BBC'n maddeen amanamoorraa akka mirkaneeffatetti Dr. Biraana Masqal Abbabaasanyi dhimma ka'uu isaanii irratti qondaaltota olaanoo ministeera dhimma alaa Itoophiyaa waliin mari'atuuf jedhu. Isaan kaasuun dura mari'achuu isaanii fi fuula duratti eessa akka geeffamuu malan wanti beekamu hin jiru. Akka maddeen keenya nutti himanitti ka'uu isaaniif sababni ka'umsaa maal akka ta'e ifatti beekamuu baatullee garuu haala amma deemaa jiruun wal qabata. Hayyuu seeraa fi imaammataa akka ta'an Dr. Biraana Masqal Abbabaasanyi erga ministeerri muummee Abiyyi aangootti dhufanii as biyyatti galuun deeggarsa isaaniif qaban mul'isaa turan. Isa durallee hojii dippiloomaasii keessa akka turanii fi bulchiinsa mootummaa dura ture waliin waliigaluu dhabuun akka hojii dhaaban namoonni itti dhiyeenyaan beekan ni himu. Dhimma bakkaa ka'uu Dr. Biraana Masqal irratti gama mootummaatiin hanga yoonaa wanti dhagahame hin jiru. Qondaalli ministeera dhimma alaa Itoophiyaa sadarkaa daayirektara jeneraalaan hojjetanii fi dubbifne dhimma kana akka quba hin qabne nutti himaniiru. Dippiloomatiin biraa ammoo dhimma kana yoo himan ministeerri dhimma alaa muuduufis ta'e kaasuuf nama isaan muude mari'achiisuu yookiin beeksisuun dirqama akka ta'e dubbatu. Dr. Biraana Masqal yeroo aangoorra turan hojii gaarii akka dalagaa turanii fi fudhatamummaa gaarii akka horachaa turan hima lammiin Itoophiyaa Ameerikaadhaa dubbifne tokko. Namoota Dr. Biraana Masqal qeeqaniin ammoo itti duulaa turan jechuun hima. Aangoorraa ka'uu isaaniifis sababni duula garee isaan qeeqan kanaati jechuun dubbatu. Sababa kanaanis paartiin aangoorra jiru sabboontota adamsuu itti fufeera jechuun himatu. Maddi keenya waa'ee aangoorraa ka'uu Dr. Biraana Masqal himanis yaada kanaan wal fakkaatu kaasu. Dr. Biraana Masqal yeroo falmii uummata Oromoo Protest yaada garaagaraa dhiyeessuun xiinxalaa fi qeeqa akkasumas dhimma imaammataa xiyyeeffatamuu qabu akeekaa turan. Kanneen keessaa imaammanni afaanii akka jiraatu akkasumas afaan Oromoo afaan hojii mootummaa federaalaa akka ta'u kan gaafatan ni jiru. Dhaggeeffattoota keenya gabaasa tokkoon isinii dabala. Dureessa addunyaa kanaa kan ta'e abbaan hundeessaa fi abbaan qabeenyaa gabaa toora intarneetaa Amazon Jeff Bezos sababa koronaa vaayirasii yeroo addunyaan karra cufattee jirtutti caalaatti sooromee jedhameera. Abbaan qabeenyaa kun sababa weerara dhibee kanaatiin galii dabalataa doolaara biliyoona 24 sassaabachuu danda'eera. Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanumaan xumurreerra.